Dorgommii maaraatoonii Dubaay kan bara 2023 dilbata kaleessaa irratti lammiileen Itoophiyaa dhiiraaf dhalaan sadarkaa tokkoffaa hanga kurnaffaa qabachuun seenaa kanaan dura hojjetan dabalaniiru. Haadha warraan shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa Taammiraat Tolaa kan taate Darraadhiidhaan fiigicha dubartoota gidduutti dilbata kaleessaa maaraatoonii Dubaay irratti dorgommeen injifannoo gonfatteetti. Akkasuma obboleessi isaa Abdiisaa Tolaan dorgommii dhiiraatiin injifannoo galmeesseera. Darraadhiidhaan injifannoo guddaa seenaa atileetiksii keessatti sa'aatii dhuunfaa saalamaa fi daqiiqaa tokkoo fi sekondii 11 galmeessuun kan injifatte yoo ta'u, Ruutaagaa lammaffaa, Siraanesh Shirgaa sadarkaa sadaffaa ta'uun olaantummaa isaanii agarsiisaniiru. Umurii ganna 22 kan ta'e obboleessi Taammiraat Tolaa Abdiisaa Tolaan yeroo jalqabaa fi maaraatoonii irratti hirmaachuun sa'aatii 2 fi daqiiqaa 5 fi sekondii 42 kan injifate yoo ta'u, atileetonni lammiilee Itoophiyaa kan biroo Dheeressaa Galataa fi Hayimaanoot Alaw immoo lammaffaa fi sadaffaa ba'aniiru. Fiigicha gabaabaa fi jiddu galeessaan kan beekamtu atileet Galatee Burqaan dorgommii maaraatoonii Dubaay baranaatiif qophii gahaa taasistus dorgommichaaf guyyaa muraasa hafu miidhamuun ishee kiiloomeetira 27 booda dorgommicha akka ittiin fufne sagalee Ameerikaatti bilbilaan dubbatteetti. Haalli dorgommichaa xiqqoo baay'ee rakkisaa ture. Dubaay kanaan dura akkanan turre. Tokkoffaa koorsiin isaas jijjiiramee jira. Koorsiin jijjiirame kuni bu'aaf bayii qabaa, baay'ee tabba qabaa, baay'ee rakkisaa ture bakki dorgommichaa. Kanaan duraan bara 2018 fakkeenyaaf sa'a 2:20 kan fiige Dubaayitti yeroo jalqabaatiif. Amma immoo laale koorsiin isaa akka jiru jijjiiramee jira. Baay'ee rakkisaa fi baay'ee nama dhibaa ture. Karviiniin baay'ataa amma erga haga 21 nagoma koon deemaan ture ani iyyuu. Sanaan booddee immoo karviin baay'ataa dhufee karviin sana garana goraan dhufnee tabbiin baay'atee sanaan booda bakki lukti nami liqe kun baay'ee natti dhagamaa dhufnaani. Kiiloomeetira 27tti kan addaan kutee ba'e jechuudhaan. Ijoolleen kuuwwan hamma ta'aniin akka kanaan dura Duubaa irratti sa'aatiin isaa baay'ee saffisaa fiiganii fi kanaan dura koorsiin Duubaay 19 amma immoo laal 21 kaatanii amma immoo darraa diidhaati kan tokkoffaa baate akka Duubaay dorgommii guddaa gold leevilii ta'etti wanti isaa qophiin isaanii hundi bareedan turre haga bishaan dhugaatii dirasii rakkisaa ture. Maaraatoonii Dubaay inni baranaa kun erga bara 2019 kan hin dorgomamne yoo ta'u, daandiin fiigichaa kanaan dura itti fiigamurra jijjiiramuunsaa sa'aatii barbaadamu akka hin galmoofne leenjisaan atileetota kunneen Gammadoo Daddafoo sagalee Ameerikaaf yaada kennaniiru. Sababii koronaa irraa kan ka'e saniin boodallee rakkina baajataatirraa kan ka'e waggaa 3 hin godhamne ture. Amma akka godhamus ka beekame amma si'a tokko fudhakkaadhaan dura nutti himame. Garuu yeroon qophiilee baay'ee hin jiruyyuu amma dandeenyetti waanuma dhaqqabne hin dafnee qophii gooneet qabxiin galmeessine gaariidha. Kun baay'ee gammachuu guddaa qabaa. Garuu akka duraanii Dubaay irratti 2 daqiiqaa 3 2 daqiiqaa 4 mo'atamaa ture. Barana koorsiin irratti fiigamee xiqqoo ulfaata. Ol ka'aa qaba. Sa'aatii ijoolleen 5 keessa xumuranii dubartiin immoo 21 xumuranii kanaaf sa'aatiinis saffisni isaa xiqqoo gadi bu'uu danda'e malee wanti kuuwwan gaarii ture. Egaan akkuma beekamu obboleessi Taammiraat Tolaa akkasumas immoo haati manaa Taammiraat Tolaa dorgommii kana dhiiraaf dhalaan injifachuudhaan seenaa addaa hojjetaniiru. Mee akkamitti ilaalte kana? Qophiin illee yoo tokko mo'ate obboleessumatu itti taraa innis gorsa tokko waan kennuuf haadhamaa dharraanis odoo dahumsaan waggaa 3 fiigichaan ala taate malee atleetii cimtuu turte. Kun cimanii wanta hojjetanii fi qabxii gaarii galmeessuu danda'aniiru. Kun waan nama gammachiisus. Hordoftoota keenya dhumarrattis waa'ee tapha kubbaa miilaa Yuunaayitid Isteetsitti taphatamuu waan gurra simbuuf nu qabna. Taphni kubbaa miilaa Ameerikaa marsaa 57ffaan gareewwan 32 gidduutti taasifamaa ture. Gareewwan waancadhaaf
gaan lama gidduutti dilbata kaleessaa kutaa biyya Arizona magaalaa Laadelitti taasifameen xumura argatee jira. Tapha waancaa kanaaf kan dhiyaatan gareen magaalaa Kansas Chiefs jedhamee waamamuu fi akkasumas gareen magaalaa Philadelphia Eagles jedhamee beekamu yommuu ta'an gareewwan lamaan taphichi raawwachuudhaaf amma sekondii 11 hafuutti qabxii 35 wal qixa turanii dhuma irrattis gareen Kansas qabxii 3 argate qabxii 38 mo'uu danda'eera. Erga taphni kubbaa miilaa United States gaggeeffamuu jalqabee bara 1967 kaasee gareen Kansas yommuu shaampiyoonaa ta'u inni baranaa kan yeroo sadaffaadhaaf bara 1970 bara 2020 fi bara 2023 jechuudha. Gareen Kansas bara 2021ttis waancaadhaaf dhiyaatee garee Tampa Bay qabxii 31 fi 9 mo'atame lammaffaa ba'uunsaas ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Eebbisaa Naggasaa, Stockholm, Sweden.